ሁላችሁም በትዕግስት ቦታችሁን እንድትይዙልን በአክብሮት እንጠይቃለን። irra deebinee isin yaadachiisuudhaaf bara hundeeffama isaatirraa kaasee kolleejiin keenya kolleejiin Awaash Baalii hanga ammaa dammeelee isaa bakka garagaraatti banuudhaan damee isaa babal'isuudhaan kaampaasii hundannii fi kaampaasii Calanqoot kaampaasii lama banuudhaan sagantaawwan idilee fi torbeen akkasumas ekisteeshiniidhaan barsiisaa jira. Isaan keessas warreen har'a bakkanaaf geessan firiin tokko isin waan ta'eef hundi keessan hamilee keessan ifii keessaniif kennaa. Itti aansuudhaan gara sagantaa badhaasa keenyaatti kan dabalu ta'a. Obbo Mustafaa Muhammad gara waltajjiitti dhufanii akkasumas obbo Nasraddiin gara waltajjiitti dhufanii akka badhaasa kana eebbifamtoota keenyaaf akka nuuf keessummeessitan kabajaadhaan affeeraa. Gargaaraa Piroofeesaraa Wandimmaageny Birruu gara waltajjiitti hamileedhaan gara waltajjiitti na affeeraa. Eebbifamtoota guyyaarraa kan sadaffaa fi sadarkaa sadaffaa fi lammaffaa bahan akka nuuf eebbisan gargaaraa Piroofeesaraa Wandimmaageny Birruu gara waltajjiitti akka na dhuftan kabajaadhaan isin gaafadha. Keessummeessitoonni guyyaarraa iddoo keessan nuuf qabsiisan. Assim, Awaash Baalii jirtu, mee akka family keessanii finfinnee irraatiif. Itti aansuudhaan barattoota sadarkaa sadaffaa fi lammaffaa bahan gara waltajjiitti amna gara guutamuu akka waliigalaatti tokkoffaa warra bahanii fi akka waliigalaatti warra eebbifamu gara waltajjiitti affeeraa jechuudha. Dipaartimentii akkaawuntii irraa yoo eegalu barattoonni waggoottan dabran kana keessatti tattaaffii gahaa tattaaffii cimaa morkii cimaa keessummeessuudhaan yookiin immoo morkii cimaa gaggeessuudhaan warreen qabxii xixiqqaan adda bahanii kan sadarkaa sadaffaa fi lammaffaadhaan raggaasifaman kan yaamu ta'an dipaartimentii yookiin dhimmi akkaawuntii irraa barataa yookaan barattuu Mohammed Abdii sadarkaa sadaffaa. Akkaawuntii irraa sadarkaa lammaffaadhaan kan xumure yookaan kan xumurte eebbifamaa Fireezer Xilaahuu. Eebbifamtuu Fireezer Xilaahuu. HRM irraa Human Resource Manager irraa sadarkaa sadaffaadhaan Maftuuhaa Mikaa'el. Maftuuhaa Mikaa'el sadarkaa lammaffaatiin immoo barattuu dhiifama guddaa Maftuuhaa Mikaa'el achumatti nu dhaabbata. HRM irraa sadarkaa sadaffaadhaan kan goolabde yookaan kan goolabe barattuu eebbifamtuu Aayishaa Nasraddiin. HRM irraa Aayishaa Nasraddiin eebbifamtuu Aayishaa Nasraddiin. Lammaffaa Misbaay Ahmed eebbifamaa yookaan eebbifamtuu Misbaay Ahmed. Human Resource Manager ሶስተኛ አይሻ ኑረዲን ሁለተኛ ሚስባይ አህመድ እንዲሁም ከኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ከአይቲ ተመራቂዎች ኤቢፈምቶተ አይቲራ ሰደርጋ ሰደፋ ኤቢፈማ ዛሂር ሙሐመድ
زاهر محمد لما فا صدي مركبو IT ዲፓርትመንት ሁለተኛ ጸደይ መርከቡ በድጋሜ ለመስራት ያህል ከኤችአርኤም ሶስተኛ አይሻ ወዲን ሁለተኛ ሚስባህ አህመድ ከአይቲ ዛሂር መሐመድ ሁለተኛ ደግሞ ጸደይ መርከቡ ቶላልን አልቶኮ ሁንደሳልክፉ ሀሚሌ ሰናላዳ Ittian Sudan Health Extension from Department of Health Extension Sadafan ang Kangolabe Epifamtu Maftuha Mikael Wah hamile kesan gerun jiru hamile dana dikira Lamma fa Mashu Adam मैं हमीने डांडा के गेसा हमीने डांडा के गेसा midwifery रात फातिमा अहमद सदफा अब्दुलसलाम नासिर लम्फा हमीने के सरार के गेसा डांडा भी नर्सिंग रामो ኤፒፈማ መብራቱ ግርማ ሶስተኛ ሙስጠፋ አህመድ ሁለተኛ በጭብጨባ በሞራል እስቲ ተቀበሏቸው እስቲ በጭብጨባ እስቲ እሺ ከነርሲንግ ሁለተኛ ሙስጠፋ ማፉዛ አህመድ ሁለተኛ እናመሰግናለን ዶጀለቶማ ሰደፋን መብራቱ ግርማ ለመፋ ማፉዛ አህመድ ሄሎ Yo. Ashi. Warren asufani pada sakana warren warren itu jalan tu.